harka foonii kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala Dr. Firaol akkam jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Egaa hardhas qophii biraatiin walitti deebinee jirra. Gara qophiitti seenuun dura chaanaala kanaaf namoonni haarawaa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuunii fi mallattoo bilbilaa tuquun waa'ee jaalalaa waa'ee walqunnamtii saalaa namoonni bultii keessa jiraniifis gaafiiwwan garaagaraa ka'aniif deebii kan itti argattan ta'a. Akkasumas waa'ee fayyaa fi wantoota fayyaa wajjin wal qabatan ifaan ifatti proogiraama isiniif dhiyeessu chaanaala kanarratti hordofuu ni dandeessu jechuudha. Gaafii qabdan yaada qabdanis komentii jalatti barreessa. Namoonni darbee komentii jalattis na jajjabeessitan hedduu takka galatuma. Kallattumaan gara qophii hardhaatti dabrina. Mata dureen qophii hardhaagaa namni tokko guyyaa guyyaan irra deddeebiidhaan yoo walqunnamtii saalaa raawwate faayidaan argamu ni jira. Egaa faayidaa guddatu argama namni tokko guyyaa guyyaan yoo walqunnamtii saalaa raawwate jechuudha. Faayidaan sun maal akka ta'an ni ilaalla. Tokkoffaa maali faayidaan argamu onnee hedduu fayyaa qabeessa kan ta'ee fi onnee jabaa kan ta'e akka qabaatu taasisa. Egaa walqunnamtii saalaan akka ispoortii garaagaraa fayyaa keenyaaf faayidaa qabu innis faayidaa guddaa qaba fayyaa keenyaaf jechuudha. Walqunnamtii saalaan qaama keenya keessaa blood flow gaarii ta'e yookaan immoo tatamsa'uu dhiigaa haala gaariin akka jiraatu ni taasisa. Akkasumas hedduu takka ni gargaara. Kanaaf tatamsa'uun dhiigaa fayyaa qabeessa ta'e qaama keenya keessa akka jiraatu ni godha. Kun ammoo onnee hedduu fayyaa qabeessa akka qabaannu nu gargaara jechuudha. Kan biraa dhukkubbii sammuu yeroo baay'ee nama dhukkuburraa nu fayyisa. Kun akkamitti taha yeroo walqunnamtii saalaa gara fedhii fixatuutti yeroo geessan keemikaalonni qaama keenya keessa burqaan ni jiru. Keemikaalonni sunniin akkuma kiniina garaagaraa dhukkubbii mataa hammatee nuuf hirdhisa. Dhukkubbii mataa yeroo namatti dhagaamu hammatee akka hirdhatutti kan nu gargaaru keemikaalonni qaama keenya keessa akka burqa'u walqunnamtii saalaan guutumaan guututti nu gargaara jechuudha. Kan biraa cinqaadhaan yookaan immoo dipireeshinii akka hin qabaanne hedduu takka nu fayyada. Walqunnamtii saalaa yeroo raawwannutti qaama keenya keessa hormooniiwwan endorphins kan jedhaman waan burqaaniif miirri gammachuu gara qaama keenyatti akka daddarbu ni taasisa. Miirri gammachuu akka nutti uumamu ni godha. Kanaaf gammachuu qabaanna taanaan immoo cinqaan nu keessa hin jiru yookaan immoo dipireeshinii garaagaraa keessa hin seennu jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaan cinqaa garaagaraarraa bilisa nu godha jechuudha. Kan biraa immoo hirriba gahaa fi hirriba fayyaa qabeessa ta'e akka argannu ni taasisa. Uumamatti namni walqunnamtii saalaa irratti fedhii erga fixate booda qaama keenya keessa rilaaks akka taanuu fi seensii bareedaa ta'e akka nutti dhaga'amutti kan godhan hormooniiwwan burqaan ni jiru. Hormooniiwwan kunniin ammoo hirriba bareedaa akka argannu walqunnamtii saalaan hedduu nu gargaara jechuudha. Kanaaf namoonni hirriba wajji yeroo baay'ee rakkataniif furmaata gaariidha jechuudha. Egaa qorannoowwan garaagaraa akka mul'isanitti walqunnamtii saalaan yeroo hundaa namni raawwatu rakkoo fincaan qabachuu dadhabuu yoo qabaate furmaata guddaadha. Egaa namoonni yeroo baay'ee dubartoonnis gara dhiironnis yeroo baay'ee ni mul'ata. Fincaan qabachuu dadhabuun darbee ni mudata. Kana furuu irratti hedduu takka gargaara. Kun akkamitti tahaa walqunnamtii saalaa namni raawwatu public masliin isaa yookaan immoo tishuuwwanii fi maashaaleen naannoo teessuma isaa bira jiran waan jabeessuuf rakkoo fincaan qabachuu dadhabuu ni fura jechuudha. Egaa guyyaa guyyaan raawwatamnaan faayidaan inni qabu hammatee kaasnee jira. Akka irraa barattanis akka irraa fayyadamtanis abdiin qaba. Egaa qophiin hardhaa kana fakkaata. Waan hojii turtaniif hedduu takka galatooma. Yeroo biraatti proogiraama barsiisoo ta'an biroodhaan walitti dhufna. Nagaatti.